Itti yaannee. Itti yaannee. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. Itti yaannee. Itti yaannee. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya akkasuma hordoftoota qophii itti yaanne. Egaan torban keenya kabajnee akkasuma yeroo keenya kabajuudhaan qophii itti yaannee waan qopheeffate isin biraan ga'uudhaaf argameen jira. Egaan isin keessummeessuudhaan har'a isin wajjiniin kanan turu ani Guutaa Dirbabaati. Akkasumas teeknishaanni keenya Maanna'ee Boggaalee. Qophiin keenya kun bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een isin biraan ga'uudhaaf na wajjin jira. Egaan dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophiin itti yaannee akkuma beekamu egaa dhangaalee isaa guuttatee dhufee jira. Har'as egaa jalqaba irratti dookimantarii ni qabna. Egaan har'as akkuma torban darbe egaa istuudiyoodhaa baanee yaada dhaggeeffattootaa isin biraan ga'aa turre. Egaa har'as Abdulqaadir waanan qabadhee dhufeen qaba jedha. Amma egaa kallattumaan gara qophii Abdulqaadir qopheessattanii isin ceesisaa. Ana waliin immoo turtii booda walitti deebinaa. Nu hordofaa, nu dhaggeeffadhaa, affeerraa keenya. Maqaan koo barsiistuu Caaltuu Taaddalaan jedhama. Mana barumsaa Hawaasa Xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu keessattan gosa barnoota afaan Oromootiin barsiisaa jechuudha. Tole, ani maqaan koo barsiisaa Oolumaa Warqineen jedhama. Kan hin barsiisu mana barumsaa Hawaasaa Yuunivarsiitii Mattuuti. Barsiisaa saayinsii waliigalaati. Ani Barataa Gammachuu Sanduu jedhama. Yuunivarsiitii Mattuutti barataa muummee seeraa waggaa lammaffaati. Maqaan kiyya Beekan Nageessoo jedhama. Barataa waggaa lammaffaa Mattuu Yuunivarsiitiiti. Maqaan koo jalqabatti Yohaannis Nimaaneen jedhama. Bakkeen irraa dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudar irraati. Maqaan koo Abdulfattaa Nashaan jedhama. Amma kan hin jiraadhu iddoon jireenya koo ammaa Mattuu Yuunivarsiitiidha. Afaan tokko immoo guddate kan jedhamu. Tokko bu'uurumaan barsiisaan nuti barsiisu sun afaan Oromoo irratti ilaalcha akkamii qaba? Ani jalqaba odoo barumsa idileen eegaliin duratti barumsa amantaa jalqabee ture. Barreessuun waan salphaa garuu namoonni akka waan cimaatti ilaaluudhaan sadarkaa gadaanaa irratti barsiisota gaggaariitu nu barsiise. Rakkoolee kana furuudhaaf akka muuxannoo mooraa biraarraa yuunivarsiitota biraarraa qabutti. Nan danda'a afaan kana durumarraa kaasee waan jaalladhuuf qubeessus ta'ee dubbisuu irratti. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya kun qophii itti yaanne kan raadiyoo Hawaasa Xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 irraa sa'aatii kana isin bira gahuudha. Egaa akkuma quba qabdan torbaanota darban dhimma qubeessuu fi barreeffama afaan Oromoo irratti yaada hayyootaa, ogeeyyii miidiyaalee fi barreessitootaa isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Egaa afaan waan jecha tokkoon ibsuun danda'amu miti. Afaan ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Afaan ibsituu aadaa fi duudhaa saba tokkooti. Calaqqee seenaa fi guddummaa saba tokkoo kan ibsu afaan. Afaan saba tokkoo yoo guddatu sabichis isa faana guddata. Afaan tokko immoo guddate kan jedhamu afaan barreeffamaa ta'uu irraa kaasee hanga afaan qo'annoo fi qorannoo, afaan saayinsii fi teknooloojii yoo ta'edha.
Maarreenus kanuma sababeeffachuun torban kana gara dirree bahuun mooraa yuunivarsiitii Mattuu keessa socho'uun namoota dandeettii afaan Oromoo barreessuu fi qubeessuu qaban irraa muuxannoo fi hubannoo isaanii isiniif dhiyeessuuf deemna. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya yaadannoo faana bu'aan affeerraa keenya kabajaati. Jalqaba irratti maqaa kee, bakka jireenyaa fi gahee hojii kee nuuf ibsita. Ani Barataa Gammachuu Sanduu jedhama. Yuunivarsiitii Mattuutti barataa muummee seeraa waggaa lammaffaati. Tole galatoomii. Galatoomii jecha afaan Oromoo qubeessuu ni dandeessaa? Eeyyeen nan danda'a. Tole. Akkamiin dandeettii qubeessuu kana guddifatte muuxannoo qabdu irraa nuuf qoodi. Ani jalqaba otoo barumsa diileen eegaliin duratti barumsa amantaa jalqabee ture. Barumsa amantaa dursa barachuun kiyya akka afaan Oromoo haala gaariitti qubeessuun na gargaaree jira jechuudha. Sababni isaas barumsa amantaa gaafa baratteetiin jette gaafa qubee afaan Oromoo jalqabdu akkamitti akka dheeratu, akkamitti akka gabaabbatu, akkamitti akka jabaatu, akkamitti akka laafu barachuu sitti ulfaatu. Kanaafuu jalqaba barumsa amantaa barachuun kiyya akka gaarii ta'e qubeessuun na gargaaree jechuudha. Maqaan koo Barsiistuu Caaltuu Taaddalaan jedhama. Mana barumsaa hawaasa xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu keessattan gosa barnoota afaan Oromootiin barsiisaa jechuudha. Gara barnoota afaaniitti yookiinis barsiistuu afaan Oromoo kan ta'u kan na taasise barsiisota kutaa tokko hanga 4 na barsiisanidha. Amma yoona yaadannoo sammuu kooti jechuudha isaan. Akkaataa isaanitti barreessan qubee barataan akka keetti barreessuuf jalqaba qubee barsiisaa irraa arguu qaba. Waan argu sana gaariis ta'ee yaraas ta'ee fudhatee dhuma ba'a jechuudha. Kanaaf barsiisonni koo akkaataa isaanitti gabatee gurraacha irratti qubeessaa turan utuun barreessin dura immoo akkaataa isaanitti nu dhaggeeffachiisan waan dhaggeeffanne akka barreessinu akkatti isaan taasisan isa hubanne akkamitti akka dubbannu akka isaan taasisan dandeettiiwwan afaan akkatti isaan barsiisan amma yoona sammuu koo keessa jira jechuudha. Kanaaf yeroon gara barsiisummaatti dhufus akkan barsiisummaa filadhu keessumaa immoo barsiisummaa keessaa barnoota afaanii akkan filadhu kan na taasise barsiisota koo gara tokko hanga 4 keessumaa barsiistuu koo kutaa 1-2 na barsiiste baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Bara jireenya koo keessatti akkaataa namatti barsiisu illee yeroo baay'ee barreeffama kooti kaasee ishuma waan fakkaatu natti fakkaata jechuudha. Kanaaf barsiisota koo tokko hanga 4 jiran baay'ee galateeffachuun barbaada. Maqaan kiyya Beekan Nageessoo jedhama. Barataa waggaa lammaffaa Mattuu Yuunivarsiitiiti. Kanuma jechuudha barataa Yuunivarsiitii waggaa lammaffaati. Sadarkaa gadaanaa irratti barsiisota gaggaariitu na barsiise. Barsiisota gaggaarii waan na barsiisaniif dandeettii jabeessuu fi laaffisuu, dheeressuu fi gabaabsuu akka baradhu na gargaareera jechuudha. Maqaan koo jalqabatti Yohaannis Nimaaneen jedhama. Bakki inni irraa dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee magaalaa Gudar irraati. As keessatti immoo bakka bu'aa barattootaa ta'uun gamtaa barattootaa keessatti bakka bu'aa kilabootaati. Akkasumas immoo muummeen keessa baradhu muummee IT Information Technology waggaa lammaffaadha. Gaaffii kee jalqaba irratti na kaasteef akkamii qubeessuu kanarratti ni dandeessaa waan jedhudha. Akka ta'e akka dhalataa Oromoo tokkotti qubeessuu danda'uun dirqama akkuma ta'utti sana keessatti dandeettii sana qubeessuu qaba. Akkamiin guddifachuu dandeesse akka jetteen egaa namni wanti inni keessa darbee dhufu waan garaa garaadha. Haa ta'u malee magaalaan keessatti dhaladhe magaalaa Gudaridha. Bara nuti daa'imman turre sana keessatti mana barumsaa dhuunfaa jiru mana barumsaa kaatolikii Gudar jedhamudha. Manni barumsaa sun akka dingataa maarifa barsiisaa ture. Haa ta'u iyyuu malee kitaabota garaa garaa bukkeetti dubbisuudhaan sana keessatti of qaruudhaan kitaabota illee saayinsii kana keemistirii kana yoo amaariffaan achi barannu ekstiriimii isaa oromiffaan barbaaduudhaan akka hin daganneef sana booda asoosamoota garaa garaa aadaa dubbisuu kanan qaba ture. Sana keessatti guddifachuu danda'e akkamitti qubeen harkatti bada isa jedhamuun akka nama tokkotti yaa'u namni wanti keessa darbee dhufu akka nuti eegnu miti. An sana keessatti akkasitti guddadhee akka dingata mana barnootaa sanatti illee
baay'een isaanii kan baratan carraa qubeessuu baruu nama 3-4tu argate baachii keenya keessa. Isa keessaa tokkodha. Maqaan koo Abdul Fattaa Nashaan jedhama. Amma kan hin jiraadhu iddoon jireenya koo amma Mattuu Yuunivarsiitiidha. Barataa muummee baayoloojii waggaa 2ffaadha. Nan danda'a afaan kana durumarraa kaasee waan jaalladhu qubeessus ta'ee dubbisuu irratti sadarkaa bareedarra jedhee yaada. Afaan kana nan jaalladha waan ta'eef yeroo dubbisus yeroo barreessus of eeggannoodhaan waan fayyadamuuf baay'ee bareedaadha sadarkaan irra jiru afaan kana qubeessuu keessatti dubbisuu keessatti akkasuma barreessuu keessattis. Afaan kana akkaataan itti gabbifachuu danda'e yookaan sadarkaa qubeessuu koo akkaataan itti gabbifachuu danda'e yeroo sadarkaa gadii jiru sadarkaa elementarii irraa kaasee afaan kana baay'een dubbisaa barreeffamoota garaagaraa nan dubbisaa akkasuma immoo afaan kana keessa wantoota nama bohaarsan kan akka hibboo tapha garaagaraa waan jiruuf deddeebi'ee waan dubbisuuf yeroo barnoota kan qo'adhee yeroo dadhabutti deebi'ee afaan kana dubbisaa ture jechuu gara gadiitti sababa sanarraa kan ka'e sadarkaan dubbisuu kiyyaa akkasuma barreessuu kiyyaa fooyyarra jira jechuudha karaa kanaan fooyyeffachuu danda'e. Tole shanii maqaan koo barsiisaa Oolumaa Warqineen jedhama. Kan hin barsiisu mana barumsaa Hawaasaa Yuunivarsiitii Mattuuti. Barsiisaa saayinsii waliigalaati. Dandeettii sirnaan qubeessuu kana tokko yeroo kutaa gadiitti barachaa turre dhugaasa dubbachuudhaa fi barsiisota nu barsiisan irraa baradheera jedhee yaada. Na yaadadha hanga sadarkaa kutaa 8tti yeroo barsiisaa na barsiise na yaadadha barsiisaa Barraa jedhamu. Gaafa barreessitanuu waan barreessitanu tokko itti yaaduu qofa miti wanti barbaachisu. Waan sana keessa galanii bakka harka keenya hiinee barreessuun illee baay'ee murteessaadha. Akkasii laata akkanaa laata jechaa of qabaa deemna yoo ta'e dogoggorra yaada jedhu fakkaatu. Tokko kana sodaan baay'ee ulfaataadha. Sodaachuun qabu of kennuudha. Waan hojjennu sana sirriimatti keessa gallee of kennuun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Inni biraan immoo xiqqaatus malee ani barsiisaadha. Mana koottis haa ta'u yeroo tokko dubbisuu irratti nan dabarsa. Yeroo baay'inaan yoo ta'u baatellee hanga sadarkaa barsiisummaatti qophiidhaaf jechaa ta'u kitaabota biraa ta'u nan dubbisa. Namni immoo akkuma nyaata nyaatu fakkaatu waan dubbisu fakkaata. Waan mun keessa jiru baasnee mul'isna malee waan hin jirre fiduu hin dandeenye. Kanaaf dubbisuun gaariidha. Aadaa dubbisuu namni qabu dandeettii barreessuu yookaan sirna afaan Oromoo keessaa tokko barreessuu dhabnire sana ni gonfata jedhee yaada. Dubbisuun gaariidha yaada jedhu ni qaba. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan hanga ammaa turedha. Qophii keenya marsaa lammaffaa torbee itti aanu hanga qabadhee dhiyaadhutti nagaadhaan nuuf tura. Tole egaa Abdulqaadiriin galatoomi jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo nu hordofaa nu dhaggeeffachaa irraas barachaa jirtu jennee abdanna. Egaan qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee immoo egaa asoosama dichaa kutaa 3ffaatu isiniif dhiyaata. Ammas asoosama kana dhageenyee walitti deebina. Ammallee nu faana turtii keessan taasisaan affeerraa keenya. Dichaa asoosama raadiyoo. Barreessaan Guutaa Dirbabaa. Seenessaan Abdii Gannatii. Kutaa 3ffaa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya asoosama raadiyoodichaa torbee darbee kutaa lammaffaa asoosama raadiyoodichaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa seenaa obbo Likkaasaan nama hojiitti qaxalee ta'uusaarraan kan ka'e hojii daldalaa fi qonnaan lafa qixxee namarraa fuudhee hojjechuurraa gara lafa bitee abbaa qabeenyaa ta'ee ijoollee isaas immoo barsiifatee aangawoota olaanoo fi kaan immoo ajajoota waraanaa taasifachuusaa isiniif seenessinee turre. Kutaa sadaffaa keessatti immoo maal dhageenya laata? Ammallee nu hordofaa. Obbo Dhugaasaan fedhii abbaa isaa dirqamaan galmaan ga'uuf bultii jaarratus qalbiin isaa barnootarra jira. Yeroo sanatti namootni baratanii muraasa. Kanneen baratan keessaas immoo kan milkaa'an akka biyya kanaatti kan qubaan lakkaa'aman ta'ullee obbo Dhugaasaan namoota qubaan lakkaa'aman keessaa of dhabuun isa gaddisiisa. Hidhii ciniinnachiisa. Yommuu ta'u sochiin miilla isaa gaabbii inni utuu barnoota isaa galmaan hin ga'in fuudhe agarsiisa. Qubaa buudduu fi quba qubeelaa isaa walitti qusaa'ee aarii isaa ibsata. Obbo Dhugaasaan nama waggaa 19 ta'ee aarrii biqilchuu jalqabe. Namootni waa'ee obbo Dhugaasaas ajandaa bakka bunaa taasifatanii turan. Warri kaan ayi namicha sanaa utuu barateera ta'ee biyya kana bulcha. Kaan immoo sanyiidhuma jiraa kanatu abaarsa qaba. Warri biraa immoo waa'ee aarrii mataa isaatii wal harkaa fuudhanii haasa'u. Gaaf tokko obbo Dhugaasaan gabaatti hoolaa gurgurachuu deemaa ture. Namootni yommuu dargaggummaa isaatti isa beekan arganii isa moo isa miti jedhanii utuma wal gaafatanii itti siqanii ilaalan. Obbo Taaffasaan itti siqee Dhugaasaa dhamma kun dhugaasaa ta'uun anaa nyaatu anaa nyaatu maal abbee ganamaan sitti dhufte moo maal akaaka yoo dhumti kee utuma rifeensi mataasaa nuugi fakkaatu boqoteeho jedhee raajeeffatee dhiisuu dide. Obbo Gindaabaan immoo akka nama Taaffasaarraa ittisuu Taaffasadii si abbee dhugaa qaba. Nunis immoo bara barri jiru bara dammaan nanna dhiqataa turan sana mataatti bu'e. Dammi immoo rifeensa mataa namaatti buunaanii harrii namatti fira jedhu mitiire. Eessa duwwaa haari abbee haaris ni qaba kaa. Erga barnoota jechuuf jedhu obbo Dhugaasaan. Mee narraa callisaa mee jala dargaggeeru giroo keessa miti narraa callisaa faan keessa narraa qabadha. Sammuu koo natti hin kaasina. Isin karaa keessan deemaanis karaa koon deema. Jedhee hoolaa isaatti sharaabiitti kutee qajeele. Obbo Dhugaasaan hiddi mataa isaa waanuma qacceedhaan haleelamee dhahame fakkaata. Iji isaa diimatee biluu ta'ee ciimmaan ija isaa keessa quqquuqee taa'u akkuma nama boo'icha nama humnaa ol jaallataniif boo'aniiti. Obbo Dhugaasaan yommuu gabaa ga'ellee hin beeku. Kun yaadannoo isaa garaa isaa keessaa hin banne ture. Obbo Dhugaasaan bara mootummaa abbaa lafaa lafti isaa jalaa saamamee akkasumas barnootaaf utuu fedhii qabu barachuu waan hin dandeenyeef ijoollee isaa dhiiraa barsiifachuuf fira isaa bira gara magaalaa Finfinneetti ergee ture. Sababni isaas bara sana dargaggoonni humnaan waraanatti ergamaa turan. Kanaaf namoonni baay'een akka falaatti ijoollee isaanii dhiiraa ni fuusisu ture. Obbo Dhugaasaan immoo isa ofii utuu barnoota haalaan hin baratiin dirqamaan fuudheeyyuu aaraa waan tureef ijoollee isaa yeroo malee fuusisuu hin barbaadu. Haa ta'u malee dargiin sirna abbaa lafaa fonqolchuuf ijoollee isaa dhiiraa 2 bakka isaan dhokotanii turanii dirqamaan waraanatti erguun lubbuun isaanii galaafataman. Tokkommoo gara biyya hambaatti badee tokkommoo lubbuun hafee mootummoota aangoo qabatan faana jira.
obbo Dhugaasaan boontuu barsiifatee bakka guddaan geessifachuutu abdii kennaaf malee barachuu dhabuun isaa fi ijoolleewwan isaa adda waraanaatti jalaa dhuman garaa isaa keessaa hin badan. Bulee olee itti dhaga'ama, hidhii ciniinnata, qubaa buudduu isaa fi quba eelamtuu isaatti kanaan walitti dhoofsisa. Kana qofa otoo hin taane obbo Likkaasaan lafti isaa yemmuu saamame bulchaa ganda sanaa kan turee fi isa hacuucaa kan turedha. Akkasumas obbo Likkaasaa wajjin akka waliin gallee fi hariiroo hawaasummaa gaarii akka hin qabne taasisee ture. Obbo Likkaasaanis waan abbaan isaa iccitiidhaan gorsu sammuutti qabachaa guddate. Gorsi abbaa isaas obbo Dhugaasaan hamaa akka ta'an, akka foon namaa nyaatanii fi nama waaqa hin beekne akka ta'an itti himaa guddise. Kanaafuu obbo Likkaasaan obbo Dhugaasaa karaa balleessuu bulee ka'ee fala dhaha. Bara dargii sanayyuu obbo Dhugaasaan ijoollee isaa wajjin akka adda waraanaa deemu taasisee ture. Haa ta'u malee bulchaan yemmuu sana Iluu Abbaaboor Awuraajjaa jedhamee kan waamamu kan bulchu ijoolleen obbo Dhugaasaa qofti akka waraana deemanii murteesse. Kun immoo abbaa obbo Likkaasaatti mataa dhukkubbii ta'e. Sana booda obbo Likkaasaan obbo Dhugaasaatti hacuuccaa hammeessuu jalqabe. Hacuuccaa isaa keessaa akka obbo Dhugaasaan lafa isaa gurguree naannoo isaa gurguree gadhiisu gochuun isa tokko. Obbo Dhugaasaan hacuuccaan itti heddummatus harka hin kennine. Jibbaan deebisuuf hin yaalle. Kaayyoon isaa intala isaa barsiifatee bakka garaa isaa ga'uudha. Bashaatuun boontuu wajjin yemmuu deemtuu fi dubbattu namni lakkuu ta'anii dhalatanii jedha malee obbolaa garaa tokko ba'an hin fakkaatan. Boontuun garaan ishee barnoota qofaaf kan baname malee homtuu garaa hin jiru. Bashaatuun yeroo hedduu boontuu wajjin mana isaaniitti akka dubbisan ni gaafatti. Garuu boontuun abbaa ishee waan sodaattuuf utuu fedhii qabduu dhiisti. Haati Bashaatuu yeroo hedduu Bashaatuun boontuu fuutee akka galtu itti himti. Garuu obbo Likkaasaan isa Bashaatuun boontuu waliin deemtu hin jaallatu. Bashaatuun yeroo hedduutiif boontuun akka barnoota dhiistu fala hedduu keessoo seetti karoorsiteetti. Garuu akka jaallattuu fi waliin barnoota ishee barattee bakka guddaa akka ga'an waan itti himtuuf fala dhabde. Kutaa arfaffaan itti fufa. Ayyeeni deebi'ee dhufeen jira kabajamtoota keenya jaallatamoo. Egaan asoosama dichaa kutaa sadaffaa dhageenyee walitti deebinee jirra. Isinillee egaa asoosamaa kana sirriitti dhaggeeffachaa hordofaa jirtu jennee abdanna. Egaan ammas qophiin keenya hin xumuramne. Kanatti aansee immoo egaa dhaamsa dhaggeeffattootaatu jira. Egaa utuu dhaamsa dhaggeeffattootaatti hin darbin immoo sirba tokko isin affeerree kallattumaan immoo dhaamsa dhaggeeffattootaa har'a karaa aartiilee garaagaraa nu ergan dhageenya walitti deebina. Ammas deebi'een dhufa nu faana turan affeerra keenya. Walla tani tu mo mare, angur te
Saree fi harree. Bara durii harree fi sareen mana namicha tokkoo jiraatu turan. Sareen hojii isaa halkan mana eeguudha. Harreen immoo xaafii baatee gabaa geessuu akkasumas waan bitame fuudhee galuudha. Haa ta'u malee harree fi sareen hojii isaaniitti gammadoo miti. Harreen ani guyyaa guutuu ba'aa baachaan oola. Amma dugdi koo na luqqa'utti hojjechaan oola. Garuu na reebaa oolu kana caalaa na gaheera jedhee sareetti himate. Sareenis deebisee anis akkuma keeti halkan mana eegaan bula garuu waan nyaatamullee lafe tokko qofa anatti darbatu jedhanii rakkoo isaanii walitti himatan. Dhuma irratti mana sanaa baduuf walii galan. Ganamaanis ka'anii hin badan. Achii booda magaalaa sanaa bayanii laga keessa deemuu eegalan. Harreen marga isaa dheedaa bishaanis lagaa dhugaa. Sareen garuu waan nyaatu waan hin arganneef beelaan oola. Harreen baay'ee nyaatee waan quufeef amma ani alakuun barbaada waan garaan koo guuteef yoon alakee malee natti hin tolu jedhee sareetti himate. Sareenis hin alakin waraabessi yemmuu sagalee kee dhaga'u dhufee si nyaata jedhee akeekkachiise. Harreen garuu didee alake. Achii booda waraabessi sagalee harree dhaga'ee barbaacha laga keessa fiiguutti ka'e. Ammas harreen marga nyaatee waan quufeef saree isa kana qofa anaaf heeyyami nan alakaa jedhe. Sareenis lakkii dhiisi ani sodaadheera hin alakin jedhee dide. Harreenis hima saree dhaga'uu didee alake. Yommuu ofirra garagalu waraabessi harree sagalee kee dhaga'eensi barbaadaa ture edaas jirtaa jedhee utaalee morma harree qabatee ajjeese. Waraabessi kun foon harree nyaatee quufee yommuu ol jedhu saree arge. Ati immoo asii maal hojjatta jedhee saree gaafate. Sareenis harree wajjiin mana jiraatanii ba'anii baduu isaanii fi hojii isaa mana eeguu akka ture itti hime. Achi booda waraabessi mee kootu foon kana anaaf eegi deebeen dhufaatii jedhee foon harree nyaatee isa hafe laakka'ee itti kennatee adeeme. Xiqqoo tures waraabessi foon isaa irraa fudhatee yemmuu ilaalu sammuu harree keessa hin jiru. Waraabessis eessa geesse sammuu harree kana jedhee dheekkamee saree gaafate. Sareenis obbo waraabessoo harreen kun sammuu qabatee hin beeku durumaa jalqabee sammuu hin qabu utuu sammuu qabaatee immoo sila mana ana hin baasu ture jedhee mana namichaatti deebi'ee jedhama.
Tolee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ammallee deebi'ee dhufeen jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa xumuruudhaaf egaa wayitiiwwan muraasatti nu hafe. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhaamsa keessan karaalee aartii adda addaadhaan nu ergaa jirtanii irraa waa barattaniitu jennee abdanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya namoonni karaalee aartii walaloodhaan karaa qof-dubbii asoosama diraamaa walumaa galatti karaa bifa bashannansiisaa barsiisuu kan danda'an namoonni dandeettii aartii adda addaa qabdan akkasuma namoonni utuu dandeettii qabdanii dandeettiin keessan dhokatellee waltajjiin isinitti dandeettii keessan baafattan itti yaadneedha waan ta'eef egaa qophii keenya irratti of beeksisuullee dandeessu jenna dhaggeeffattoota keenya. Kanaaf immoo egaa namoonni dandeettii adda qabdan nu barreessaa, nu bilbilaa, akkasumas immoo istuudiyoo kottaatii yaada keessan nuuf qoodaa nuti immoo qilleensarraa isiniif oolchina jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaan jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii itti yaadne akkasuma dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoo Hawaas Xiyyeeffataa Yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 egaa walumaa galatti qophiilee keenya har'aarraa waan hedduu barattaniittu akkasumas itti bohaartaniittu jennee abdanna. Egaan walumaa galatti qophiileen keenya har'aa kana fakkaata ture. Torban immoo qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo biraatiin nama walitti deebi'u waaqni nu haa taasisu jechaa ani gama kootiin qophii keenya irraa asumaanan goolaba. Egaa isin keessummeessuudhaan isin faana kanan ture ani Guutaa Dirbabaatii akkasuma teeknishaana keenya Maannaayee Boggaalee waliin ta'uudhaan qophii kana isin biraan gahaa kan turre kana fakkaata ture. Hanga torbanitti iji nagaa wal nu arguu horaa bulaa deebanaa. Itti yaadne qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaadne.